miidiyaadhumarraan baree akka fira kootti itti siiqee uffata uffadhu dirasillee baasee kenneefitti waan qabu dura dabarsee kenneefittu na jala garagaree deebi'eetiyyuu hojii seexanaatiin gochaa hin taane qaaman sababa na dhabaniif qaaman sababa qoricha na nyaachisuuf na eeggattee na dhabde qaaman sababa wantoota hedduu narratti gochuu dadhabdeef karaa hojii seexanaatiin maaliif hojiin isaanii kan dhufee maallaqni yoo dhumee akkaawuntii ishirra gaafa maallaqni dhumee ka'ee sila murtoo buusheetitti waan fudhattuuf of ajjeessi waan jedhamee yaadameef godhame jechuudha. Angaruu of ajjeesoo osoo hin taane maallaqa kana dabarsee gaafa akkaawuntii koorraa dhumu maaltu ta'e isinitti immoo dubbachuu dadhabe malsii kennuu dadhabeen gaafan of beeku keessa kootti gaafan intini jechuuf ka'u maalun ta'e eenyumtuun beektan dhugaa rabbii eenyu maamila koo taatanii akkamitti akkana jiru haala na keessa jiruun beektanii guyyaan qabamu sana maalan ture biddeenan toshaa ture. Biddeenan toshaa osoo hin jiru afurri koo gadi malee olla deebi'uu dide. Maal ta'eetani waan jedhu elektiriikiin biddeena irraa tolchaa jiru osoo irraa hin buqqisne qas ta'eetanan iddoo ciisichaa ga'eetanan miila koo sassaabbachuu dadhabe. Iddoo ciisichaa ga'ee miila koo sassaabbachuu dadhabeen gimmaashaan qofa algarratti ciisee jechuudha. Sa'aatii 12 waan ta'e sa'aatii sun yeroo nani ciisuu jechuudha. Mucaa xiqqoon kun maal godhaa? Miila koo ollaa sassaabee uffata narraa buusee irrafti se'eenni. Isaayyaasiin adaarii galee jira guyyaa sana. Inni adaarii galee jira. Sa'aatii 3tti immoo sa'aatii dhaabbataadha. Yeroo kamiyyuu iraatii nyaata immoo nyaanne jedhee nuu bilbilaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani kana keessa gadi fageessee isinitti haasa'uun barbaanne garuu namoota tokko waan akka maleetti nama hubattaniif jechuudha. Kanaaf iraata nyaatanii jedhee gaafa inni bilbiluu fi hawwiin raftee ka'uu diddee jedhaan. Deebisiitii kaasii akkamitti odoo nyaatiin raftii nama garaatti baatu jedhaaniin. Ani homaa tuttuqeen dadhabe isheen ol dhageessu jedhaan. Ammas irra deebi'ee jedhaan. Bishaanitti naqiin jedhan jedhe. Qunxuuxiin jedhaan jedhe. Inni ergasii taarikii darbe gaafa haasa'uudha. Kun hundumtisa. Angaruu sa'aatii 12tti hafuura kutuu isaa beeka. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana keessanii nuti nagaa guutuurraa faa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Egaa obboleewwan kiyyaa waan kana 3-4 illee irra deebi'uu hin barbaanne garuu namoonni akka maleetti nama hubattan namoonni immoo hubannoo keessan gargar ta'e baay'een tokko sababa jirtaniif isin hubachiisuu barbaadeetan innis maalidha viidiyoo darbe irratti jechuudha akkanii waan jiru hunda isaa baasee dubbachuun koo jechuudha. Taariyaan miidhama kan koo kana namni biraa maaf miidhamaadha. Lammaffaan mootuu jechuudha. Maaliif nam tokko sababa tokko malee osoo waan kana taanee bannee kana tura koo kana nu mudate hin jedhin miidiyaa yookaas mootuyyuu waan hojiidha jedhanii jalqaban san dhiisanii gaafa badan namoota baay'ee irrattanis akkas jechaatee ture. Tarii akkas naan jedhama laata waan jiru ifa baasuu barbaade tanan dubbadhe jechuudha. Malee natti tolee haala sanaan fuula sanaan as ba'uu natti tolee miti. Ammuma noormaalii ofii kootti noormaaliin jira jechuu koo miti isiniin jechuu barbaade tananii. Kanaaf viidiyoo darbe irratti immoo ani isinitti himee jira. Maaliin isiniin jedhe beektanii hamma waan qaba jedhee of harkaa qabu tokko iyyuu gurguree waan namaa sana baasuu danda'uutti yoomiyyuu dhabe jedhee gargaarsa nama hin kadhadhu. Garuu dirqama maal gochuun qaba namni tokko jechuudha gargaarsa jedhee kan nama gargaarsa kadhatu yoon kadhadhe rakkoo tokko hin qabu kuni. Fakkeenyaaf sobaan iyyuu waamee qadhan iyyuu jechuudha. Kun akka kanatti iyyuu warri maallaqa namaa hagan qaalanii nyaatan iyyuu jiraataa jiru miti. Kanaaf immoo lafa rakkattanitti immoo rakkadhee jira. Bakka rakkadhee jira dirqama na gargaara yeroo isiniin jedhee jechuudha. Warri keessi keessan dabaa ta'e dhiisuu dandeessan. Warri keessi isaanii immoo waaqayyo ayyame na gargaaruu danda'an. Garuu akkas iyyuu hin jenne isiniif gala yoo ta'e yuutuuba kana hin beekta namni kamiyyuu akkamittiin akka dadhabdanii toon iyyuu sadarkaa irra geessan jechuudha. Qooda namni biraa namni maamila kootiin ala ta'e biyya keessa namoonni baay'ee nama sa'aatii kana yuutuuba irratti hojjechuudhaaf faayidaa yuutuubni qabu argaa jirtan jechuudha. Namni jabaatee itti hojjete inuma itti fayyadama jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii namoonni bitan guutanii jiru garuu baay'ee tokko dasna hin jenne. Maal ta'a warri akka kootii warri gola namaa keessa jiran sun warri maamila koo ta'an sun yoo bitatan waan jedhuun isiniif dubbadhee jechuudha. Garuu isiniif hin galle isin achitti jechuudha. Faallaa biraatti warri nama hubattan baay'eedha.
Akkasumas immoo tuyyuu gizee tokko waan tokko faraduudhaan duratti hin ariifatinaa. Maaliif jennaan wanni kunnoo gamatti jettan kunoo osoo hin jirin of biratti osoo hin arginu waan ta'eef. Anis kaleessa akkuma keessan kana namoota baay'eedhaaf si jammaran nama miidhama namaa jaalatu miti. Nama miidhama namaa yoo miidhame qooda bakka isaanii sana bu'eetinan nan dhukkubsa dhaukaas baay'ee tokko na aarsa baay'ee na gaddisiisa jechuudha miidhamni namaa jechuudha. Nan gammachiisu ana. Garuu namoonni baay'een hin jirtanii namoota tokko hunda isin hin jedhu baay'een immoo kan na wajjin cannaqamtanii na wajjin dhiphattanii keessan dhuftanii maallaqa miti sa'aatii kanatti isinitti meera namni kun yaadan qofayyuu hin ceetaa guyyaan kunis guyyaa ce'umsaati waaqayyo waan si qoreef qaba akkasumas immoo ce'umsa kana dabartee borummootu nama chaalenjii har'a keessa dabartee kanaaf dhugaa baatu ta'uu dandeessa namoonni naan jedhan baay'een isaanii jiran sirriidha nana mana waaqayyo akka nama kuffisetti nama hambisu hin kaasa guyyaa tokko garuu dhaphee qulqulluudhaan amanaa maaliif kadhadhaa ni argattan. Kana mootu eenyumtiyyuu namni sagalee waaqayyoon tokko dubbistanis dhageessanis beektanii eenyumtiyyuu jechuudha. Akka kufetti akka hin hafne kadhatee akka hin dhabne beeka. Garuu waaqayyo akka namaa kana hin sardamu oolee bula malee jechuudha. Kanaaf ammas immoo abdiirraa rabbiirraa nan eega jechuudha. Maaliif nam kamirraa osoo hin taane eenyurraa osoo hin taane waaqa tokko qofarraa dafki koo kun naa deebi'a jedhee guyyaa tokko abdiidhaan amanee eeggadheera taanaan tarii maaltu beeka. Guyyaan kun darbee ani guyyaa boruu jechuudha. Kanan immoo dura keessan dhaabbadhee gammachuudhaan waan hunduma isaa waan har'a chaalenjii irra dabarse kana gammachuudhaan dura keessan dhaabbadhee kolfee dabarsuutu dhufuu danda'a jechuudha. Maaliif inni caalan garuu bakka kufnetti hafne yoo jedhan akkuma miidhama sana yoo lubbuun namaa darbeedha. Haa ta'u malee sana immoo waaqayyoon oolcheera. Garuu hojiin jara sanaas ta'e hojiin nama kamiitiyyuu battala sanatti maallaqni osoo dhabamee lubbuu keetiif akka dhufamee sagalee waaqayyootinis ta'e karaa kamiiniyyuu ani keessa koo hubadhee jira ofiis baree jira akkamittiin maaliif akka ta'es baree jira namoonni baay'een amma akka dogoggoraatitti fudhatan garuu wanti suni dogoggora isinitti fakkaatina nutti hin fidin jedha baay'ee balaaleffadhaa sirriitti jechuudha ani namuma sirriitti na beeku nama kana dura hiriyaa kooti jedhee ofitti siiskee nyaachisee obaasee uffata dirasii ofirraa baasee kenneefitu na jala garagaree deebi'eetuniyyuu karaa hundumaa karaa seexanaatiin tolchaa seexanaatiin dhugaan isin jedha ani karaa sanatti tasumayyuu hin yaadu jechuudha ammas taanaan seexanni aangoo hin qabdu kun akkuma kana isin qorti yeroodhaaf qormaata isinitti baay'isti malee guyyaa tokko mootuyyuu eenyumaan olitti jechuudha rabbiin olitti eenyumtuu mo'ataan hin jiru eenyumtiyyuu jechuudha garuu yeroof isin qora kanaaf naman kaleessa osoo nama ka'umsa kollee kaleessa nama akkamii akkan ture eessa akkan ka'e eenyummaa koo kaleessa sana walumaa galatti ijoollummaa kooti qabee nama beeku ta'ee nan dinquyyuu jechuudha maaliif kaleessa bakka akkasiiti kaatee na caalte waan jedhuuf natti budura tarkaanfatte waan jedhuuf gochuu danda'a namni sun garuu ani nama kaleessa dhiyeenyuma keessa miidiyaadhumarraan baree akka fira kootti itti siiqee uffatan uffadhu dirasiillee baasee kenneefitti waan qabu dura dabarsee kenneefittu na jala garagaree deebi'eetiyyuu hojii seexanaatiin gochaa hin taane qaaman sababa na dhabaniif qaaman sababa qoricha na nyaachisuuf na eeggattee na dhabde qaaman sababa wantoota hedduu narratti gochuu dadhabdeef karaa hojii seexanaatiin maaliif hubatte akkamitti beekte kanammootuyyuu ana miti guutummaan namaa yookaas immoo bakka nam fayya jedhee dhaqe sanatti namni kamiyyuu deemtanii dhageeffachuu dandeessan. Lakkaa gisee tokko alaala teenyeetooyyuu waan akkasiisuun akkasi jenneetooniyyuu murteessina yeroo baay'ee jechuudha. Bakka sana garuu geenyee nagarre. Waaqayyo gaafa isin oolchu sababa kamiin akkasiin oolchu. Waaqayyo bakka kaleessa bakki kun bakka sobaati, bakki kun nama oolchu, bakki kun du'a nama oolchu, bakki kun maallaqatutti nagadama. Jennee qubatti qabnu sana guyyaa tokko fuudhee isin dhaaba. Sababa maaliiti? Sababeeffatee akka tokkoffaatti lubbuu keessan oolchuudhaaf. Lammaffaa immoo akka namoota biraaf ragaa baataniif. Akka miidhama keessan kana boru namaaf ragaa baataniif fuudhee bakka kaleessa isin gaditti ilaalaa turtan sana immoo fuudhee isin dhaaba jechuudha. Isaan keessaa ani nama tokko. Kanaaf waaqayyo na oolchee jira. Maaliif hojiin isaanii kan dhufee maallaqni yoo dhumee akkaawuntii ishee gaafa maallaqni dhumee ka'ee sila murtoo buusheetitti waan fudhattuuf of ajjeessi waan jedhamee yaadameef godhame jechuudha. Angaruu of ajjeesoo osoo hin taane maallaqa kana dabarsee gaafa akkaawuntii koorraa dhumu maaltu ta'e isinitti immoo
dubbachuu dadhabe malsii kennuu dadhabeen gaafan of beeku keessa kootti gaafan intini jechuuf ka'u maal dun ta'e eenyumtuun beektan dhugaa rabbii eenyu maamila koo taatanii akkamitti akkana jiru haala na keessa jiru beektanimi guyyaan qabamu sana maalan ture biddeena toshaa ture. Biddeena toshaa osoo hin jiru afurri koo gadi malee olla deebi'uu dide. Maal ta'eetani waan jedhu elektiriikiin biddeena irraa tolchaa jiru osoo irraa hin buqqisne qas ta'eetanan iddoo ciisichaa ga'eetanan miila koo sassaabbachuu dadhabe. Iddoo ciisichaa ga'ee miila koo sassaabbachuu dadhabeen gimmaashaan qofa algarratti ciisee jechuudha. Sa'aatii 12 waan ta'e sa'aatii sun yeroo nani ciisuu jechuudha. Mucaa xiqqoon kun maal godhaa? Miila koo ollaa sassaabee uffata narraa buusee irrafti se'eenni. Isaayyaasiin adaarii galee jira guyyaa sana. Inni adaarii galee jira. Sa'aatii 3tti immoo sa'aatii dhaabbataadha. Yeroo kamiyyuu iraatii nyaatammoo nyaanne jedhee nuu bilbilaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani kana keessa gadi fageessee isinitti haasa'uun barbaanne garuu namoota tokko waan akka maleetti nama hubattaniif jechuudha. Kanaaf iraata nyaattanii jedhee gaafa inni bilbiluu fi hawwiin raftee ka'uu diddee jedhaan. Deebisiitii kaasii akkamitti odoo nyaatiin raftii nama garaatti baatu jedhaaniin. Ani homaa tuttuqeen dadhabe isheen ol dhageessu jedhaan. Ammas irra deebi'ee jedhaan. Bishaanitti naqiin jedhan jedhe. Qunxuuxiin jedhaan jedhe. Inni ergasii taarikii darbe gaafa haasa'udha. Kun hundumtisa. Angaruu sa'aatii 12tti hafuura kutuu isaa beeka. Achii booda Isaayyaasiin hojiirra adaariirra bakka jiru meeshaa warra bukkee wajjin hojjetu. Warra lama ta'anii ba'an mitiireen beektu poolisoonni yeroo kam keessattuu isaanitti meeshaa itti kennee inni achuma kutee dhufe jedhan. Ani eessattan of beeka. Xaabiyaatti halkan keessa sa'aatii 7tti yoo dammaqu namni hundumtuu irra dhaabbatu. Ollaaluma abraatiin ija kootti fa'aa eessa akkan dhufee achitti of argee nagarree laaletuman rifaatus keessuma kootti bakka waan hundumtuun naannoodhe sanbata namni na bukkee taa'aa ina saayin kolfaan taphataa bakka obboleewwan kun hunduu na gaafachuu dhufanii an keessa kootti isaan bira qaaman fooniin jira malee yaadan bira hin jiru. Sanyoonis akkasumatti ta'e. Sanyoo galgala immoo sa'aatii 12 irratti naannoo sa'aatuma 12 osoo hin gahin 11 irraa jalqabee maal godhaa ciruma arraban ittiin dubbadhu sanayyuu na qabee jechuudha. Dubbachuu hin dadhabe. Arraba asii nan baafadheen dubbadhan jedhe asii hafuurri ol dhufuuf jira garuu arrabni koo socho'u. Arrabni koo gonkumaa hin socho'u. Gaafan qurxii koo baru maalan godhee qabamee akkan qababisilaa keessi koo wanti hundumti isaatiyyuu jechuudha natti hima. Miiseejiin barreessaaf Isaayyaasiidha. Afaan kana naa kenni jechuu hin danda'u. Uffata narraa baasii naa qayyar jechuu hin danda'u. Miiseejiin barreessaafii ture. Mucaan akka nama maraatee ta'ee bakka wanti amma maraatiin inni qabu kutaan bakka murannoon inni fudhachuu barbaadu bakka kana jiru kana na fuudhee deemudha eessumatti iyyuu jechuudha. Innis baree jira wantichi akka dhukkuba hin taane akka waan seexanaa ta'e baree jira na fuudhee deemee jechuudha. Amma inni lafa amma kana dheeratu fuudhee biyya isaanii nageessu makiina keessa unkaan lafa sa'aatii 8 mulu nama deemsisu isati biyya keenya isa sa'aatii 2 walakkaa deemnu iyyuu maazarii koo nan dhufa ugaan jedheen taa hin dandeessu naan jetti. Ani eessaas akkan deemen beeku afaan inni dubbadhu beela'ee naa kennaan jedhu oobadhee na dhugan jedhu. Gaafa lammaffoos akkasumatti achuma ga'ee bakka obbolaa isaa bira nageessiseen bullee guyyaa roobii ganamti sana isaan na fuudhanii deemanii sa'aatii meeqattiin of beekanii sa'aatii 7 fi waan ta'etti obboleetti isaa na bira jirti. Beela'eera qonqonna qabe maal kan himeen gallaa maal goonaas teenyaan jedhee isin galee. Hin amantan si jammar fiilmii yookaan diraamaa isinitti fakkaata. Garuu mootuun nama qabamee bakka sana ga'eetu waa hunda isaa barata. Isin galee. Kanaaf beela'een jedhee amma qaamni koo suuf na beekee nan dubbadhaa. Obbaalaan akka jedhuun isheen baqa isheen illee gammachuu addaa itti dhagahame. Lakkaan sana dura iyyuu seenaa guyyaa tokko bakka sanatti mul'adhaa jedhee of yaadee hin beekne waa baay'een anas fakkeeffattee jettu seexanni narraa waa baay'ee watawwataa turte. Guyyaan ani sa'aatiin ana afaan hin dubbanne sa'a sanatti lakkaa isaanii kan kutatanii naa ba'aniif maalidhaa? Najjeesuufi. Bakka maallaqa sanaan dadhabanii sababa sana yoo dhufe immoo lubbuu isheen balleessiti waan jedhu guutumaan guututti lafa deemanii natti hojjetan dirasii. Iddoo kamitti deemamee akkana irratti hojjetame maaliif akkana irratti hojjetan muluu isaa tokko isaatiin abbaan barbaadan miidiyaa irra jira deemaa dhaqaa dhageeffadhaa.
sun dhimma koo miti. An garuu fayyuu kootti dhaabbadhee har'a guyyaa har'aa kana aduu kana arguutti keessi koo natti gammadaa ittiin gammadaa jechuudha. Kanaaf namoonni nu hubanne immoo namoota tokko tokko ilaalcha adda addaatiin nama hin fudhatina. Kanaaf akkan jalqaba isiniin jedhes immoo jedhee keessi koo na ajajennaan rakkoo tokko qabu nan jedha. Ammas taanaan garuu yeroo humna kooti ol ta'ee jechuun koo waan hin oolle jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kiyya walumaa galatti hundi keessaniyyuu akka maleetti nama hubatina. Waaqayyo waan hundumayyuu mana keenyan fidinee nurraa haa qabu jedha. Namni isiniif rafee hin qabu hin bulu. Of gizee kam keessattuu dhugaan isiniin jedha. Namni bineensa baqatamii isin garuu nama baqadhaa bara kana keessa. Jaalattanis jibbitanis ilma namaa baqadhaa. Ilma namaa baqachuun baay'ee tokko waa hunda jalaa isin baasa. Bara kana ilma namaati ka bineensa namatti ta'e. Malee bineensi ilma namaa hin nyaatu. Namatu garagaree nama nyaataa jira. Kanaafuu ammas taananii yuutuuba bitadhaadha. Qooda ormii fudhatu qooda namni hin beekne namni maamila kootiin ala ta'an bitatanii itti fayyadaman. Namoonni kun ganaa banachuuf akkana ta'an akkas ta'an kun bitadhaan isin jedhe malee ilaalcha isin jettan sana sammuu keessayyuu hin qabu akkasii yaadda sanatti simiti. Kanaaf isa simmootu hamma waanan of harkaa gurguru tokko qabutti sinii himeera jalqabas. Kanaaf yoon jedhellee ani keessodhaan namoota natti aanan yoo humna kooti ol ta'e nan jedhaan jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya kanan isiniin jedha. Maalumaaf iyyuu nama tokkotti quba qabuudhaan duratti waa hubadhaa. Waaqayyo bakka sanatti waan akka sanaan nutti fidin mana keenya fidin jedhaati. Waaqa isin uume galateeffadhaan isiniin jedhaan.